falfala da yabona jarsiti yarra gabbo akala sama bod kabajana goda andi rabar sinti muladu wa ambira kenif marif dungata Way god fan onne warana. Jadi hasayati. nama takka wal arab sirati siya arab sarrakon kabu sanani no bada ati garu de bite nama takka arab kun sita Wan bilang kaptu. Dhufe boonaan dhufe amma. wa ambira kab kun yosite Bona. Na boonaa bultee si diige. igami je Wayne wayne. Mal tu gila betta. ani koy harrasti mulatte bona koy harrasti mulatte gafa na fisi wal fulu sit mulatte kadure nargin Illaa dhumne. Wannan sun jechu barbadu. Tokkoffaa miti isuma dhugaa anu erga heerume booda miti jaarsa kiyyarraan bahee isarraan hiixadhee lallabu. ya gurba kana mal masi goda si amare kalas Nama maal gochuu akkana godhame. igami bona Gargaari kan namta Miti jaarsa kiyyarraan bahee hiixadhee lallabuudha miti. Isarraan bahee miidiyaarra bahee lallabuu miti. Gaafa inni mana jiru suukiyyaa osoo toleeti. Namni nuu balbala dhufee boonaan dhufe jalaan ees. namni balbala dhufee jechuudha. Olla. Hojii keenyaa. Namni nuu balbala dhufee nama san jalaa osoo yee jechuu baadhe isa dursee osoo nama san jalaa iyyuu awwaachuu baadhe natti tola. kasikala Siigalee miti miidiyaarra bahee lallabuu miti jechuudha. Atis akkanarraa dubbattu hin Boonaan barbaadu. dhufe ammas. Ofii kiyyaafis dubbachuu hin barbaadu. Sa'aatii 3 jette sanillee sa'aatii 2 illee yoo deebise jedhe. Sa'aati akkatti illee yoo deebise. Boonaan xilaa irra qabe akka. Ani rakkoon qabu numa lamaan royyuu qabee dhiisi xilaa tana homaa miti Xilaa mushurraati tun. sa'aatii 2 jette san sa'aati akkatti illee yoo deebiseetiin jedhe rakkoo takka hin qabu. ayyee San walii gallaa. Alhamdulillah. Yani ammoo maal jettee sila taa arrabaa san jettee taa arrabaa sanii. Dhufe ammallee boonaa waan. haa si arrabsanii ka warra si arrabsu kana deebii hin deebisinii ati jaartii namaati gaafas kabaja qabda ol baateen arrabsiisin jedhe kanuma Thank you Boonaayyee. Kalaas hin dubbadhu an. Sirraan darbee hin dubbadhu. Atis akkanarraa dubbattu hin barbaadu. Maqaa kiyyaan namni akka darbee waa siin jedhu hin barbaadu. Ofii kiyyaallee hin dubbadhu. Rakkoo hin qabu. Walii galla aadii. Dhufe dhungoon. agartaniimi namni 860 kuni haqati yamma agartan waan isin goote argitan Hai maal godhee sila giiftii biraan naa kennara. Nama birootiin na dhungate si'a. maaliif si dhungata Xiyyaafuu reef heerume haarawaa. maaliif si dhungata Reef xiyyaafuu karoora bultii baasaara boonaa gattaa rabbi jedhiiti. ati gaafasis manatti na dhiistee gabbaatee waan biraa gochuun keen oolu amma ana biratti akkana goote maal si dhungata Dhaga'i. Osuma wannummaan fedhe galee waan hanqifte simaan itti geessi jedha malee osoo ati narra jirtu gaafa bahee dhiira biraatiin waliin miti ciisuun mana lamuuti bar ciisuun macarrashaa bilginnaadha. Qoosama wantoota akkasiitiin nama fidan qoose rabbiin kunoo gaafas naa jallisu abadan. bara amma osoo an sibira jiru dhungatte kanaaf osoo an sibira jirullee baataa sin jedhe kanaafu Bakka hangifte simatu geessaa sin jedhe Boonaan barane. dhufe ammas dhufe. ila tokko ammoo dhufe kuni Uy kun awwalee musammaarraan illee eegalte biyyaa rabbii jettana. awwale inni na wajjin rakkoo qaba awwale ati ana wajjin rakkoo qabda awwale gattaa jaarsiti ya dhungachuu namni takka Awwalee manatu walitti guyyatu waliin nuun finne jettee guyyaa walit si fide mootorratti janaate. Waaqa Iyyesuusiiti.
waaqa hafuura qulqulluutiin siqan motora tiyya naa kenna. Ani miskiina naa kenna motora tiyya. Akkasii maal jettaree ati mee? Akkana walii gallee amma kana hunda Booda yoo si rakkoon jalaa qabu wayya walee. ka dabre dhiisi wanni dabre dabarte an ka dabre irraan dubbadhu waanuma amma booda ana booda kana Ka kana booda dhageeffadhu ka darbe alhamdulillah gaafa an biyya bahu kaameraan hin jiruufu den jedhu gaafa an biyya baheetin gaafa an biyya jiru kaameraan hin jiruufu erga biyya bahe ammoo anuu jireenya biyya ormaatitti dabarse alhamdulillah rabbii kiyya rabbi qulqulluun rabbi alhamdulillah mudannoo maali jinni takka hin qabu galee tuun ammoo maali sinna jedhu wanni biraa hin jirtu wanni biraa wanni haaraa wayitu hin jirtu akkasuma jedhee yaadaan misejjillee alhamdulillah gara keessaatiin waa badaa nama barreessee hin jiru waa lubbuu jechuuf onnee diimtuu tun silaa noormaaliidha miti hiree oromoo biratti rakkoon qabdu onnee diimtuu fi maaliin tolchama yoo waashitu godhanii mee biyyan silaa yoo oromoon tun silaa yoo diiguu jaalatti waan dur godhanii waa ol darbaniif rakkoon qabu waan ana dura yoo ta'e sunillee jechuma lubbuu si jaaladha jedhuu fi onnee diimtuu san ol darbanii mucaa sila maal afaan feestaalii afaaniin naguudha hin maraate tuffii kiyya qabda boona tuffii kiyya qabda qaatama jalatti dhungatta jaarti tiyya amma inumaa sartee waan biraa sila inni arsi moo hararge boonaan hararge langay ay eessaa fuudhadhee sila waan akkanaa wanni maaliin dhufte maalillee nan qattu jette achillee keettee ajaa'iba kasi masfartiin biraa ka qabdu jiraare kanuma masfartiin kiyya wanni ani sirraa watti jedhu kanuma sii daama yaa boona abaaruu laata lafa qabadhe natti ergame nama erge kana namanna erge kan ka jedhu ijoollee meeqa argachuu feetaati anamma tokkoon qaba amma booda kaa ijoollee 4 sirraa argachuu fedha walitti 5 taati tokkoon qabaa tokkoon qaba jechuun maali tokkoon qaba ilma tokkoon qaba kaa tokko ka dhalatee jiru jechuudha immoo si guddisa guddisee anuu guddatee jira yaa boonu mee qoy wal fixachiif dhagaa hundi keessanuu qoyin abaara yaa rabbi abaaru maal jetta ardiin kee hadidu jedhiin abbu yaa rabbi ammuma tana qoyin ati amma keessaa amma daa'ima sana haadhaa galchitamoo sina bira ta'a maaliif galchamaa daa'imni kiyya akkami galcha daa'ima yaa ila abboon dhumtuullee wanni keessaa sila akkam godha yaa rabbi mucaa rabbi mul'atu yaa rabbi sanuu bakka mul'attu jirtii bariyaa ati way argaar taaree akkamittiin argine akkam godhaa jirta sila ammati in sukkume kalaasaan dhiisee jira wanti hagammaa haasoyne hundi hin taane kunoo wanni an hanga reefi sodaadhu kunoo kana tokko kana eega tiktookii na dhagaye yaa rabbi calleende kallachara ganataa udiddayaa gurbaa kana sheetan isi haa dafkisiifata kana dafkisiifte kana yaa boona waan ati har'a na goote kana yoomuu siin dagad dhiiqii har'a ati na wajji wantu goote kana yoomuu siin dagad gaafa ani argee itti dhufe asi sitti mul'atte yaati faate kana duran argin kana dura kan dhungatin har'a maan sila harka wayii sirraa kan ballataa jiru qaba moo maal inni harkaa miti dhiisa ana beeka addaanuu dhaabaa hin jiru bar taayi boona maalee koo lakki ifaajeeti yaa miti amma lalka kunoo isiin barbaaddee hin dhunganne jalaadidaa jirti isa giddiin barbaadaami kanaafuu ani waa takka rakkoon qaban dhageeffadhu waan siin jedhu eegati daa'ima tokko qabaatte yoo sarratanyaa qaxarannee maal jetta
Walumaasi. Sun rakkoon qabu sun dirqamallee. Sarratanyaan gataan kun kadhiiraati beeki. Biyyee nyaa. Kadhiiraata dubartiin haqa tartaaree mana keessa. Dubartii si gatara gisee amma nan jira kasii hojii. Gisee amma nan jira qofa kasii gargaaru. Achi booda hin galti gara mana ofii. Laa habiibi dhageeffadhu. Dhageeffadhu. Mushkila isin dubartii isin jalaa fudhatu. Dhagee mucaalee rabbinu dhageeffadhu guruu mucaalee rabbinu irraa dhaabe dhageeffadhu waan siin jedhu. Tokkoffaa ana qaxaradhaa. Banne kaa du'e kaa. Dhageeffadhu. Kamiin? Boona na qaxaradhaa jedha.